yeroo sanatti namoonni Israa'el gara fuula Musee ilaalanii fuulli isaa akka calaqqise argan. Museen amma yeroo Waaqayyoo wajjin dubbachuudhaaf achi deebi'utti fuula isaa hin haguuggate. Kadhanna Waaqayyoo. Harka keessan isa bitaa gara Waaqayyootti ol qabadhaa. Harka keessan isa mirgaa immoo adda keessan irra kaa'adhaa. Wantoota isinitti dubbatame hundumaa raawwachuu hin dadhabinaaf daqiiqaa lamaaf. Tokko harka keessan isa bitaa gara Waaqayyootti ol qabattu. Isa mirgaa keessan immoo adda keessan irra kaa'attu. Jiraadhaa jettee nan iyyama jireenyaa si bira argannee bara durii ol adeemaa baay'ee akka bishaanii dhangalaasu keessaa carraa jiraachuu arganne. Carraa jiraachuu argachuu caalaayyuu mana kee keessa teenyee sagalee kee dhaga'utti jiru. Kana kan nuu fide hangafa keenya nuyi isa teellaa dhalanne miti. Abbaa nuyi maqaan keenya itti waamame miti. Biyya nuyi keessa jiraannu miti. Mootota biyya geggeessan miti. Warra waldaa kiristaanaa wal harkaa fuudhanii geggeessan miti. Raajota akka keenyaa miti. Karaa kee jaalala guddaatu nu jaallatti irraa kan kaase. Salphinarraa du'arraa abnee galgala fuula kee duratti walitti qabamnee warra jiraatotti lakkaa'amnee sagalee kee dhaga'utti jirra. Sabni siin jiraatee adda kana ga'e si galateeffachuudhaaf fuula kee dura jirra. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Jiraadhaa warratu jette jiraanneerra. Nama kana dhummadheef akka inni ana galateeffatuuf jette nu si galateeffachuutti jirra. Mana eegameetu jira. Lubbuu baraarameetu jira. Sammuu nagaatti eegameetu jira. Daa'imatu eegameetu jira. Beekaa salphinarraa baraarameetu jira. Biyya keenyatu nagaatti eegamee jira. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Akka yaadamneef silaa salphina. Akka akeekanneef silaa karaa dhabneerra. Balballi du'aan nuu baname sun cufameera. Boolli du'aan nuu qotame sun karaatti hafeera. Obboleettiin salphinaaf yaadamte irraa hafteetti. Namni maraatummaaf akeekame jalaa ba'eera. Hallelujah. 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 Galatoomii yaa Waaqayyo. Yeroo ammaa sun galateeffataa isaa akkasiin kanadha. Museen gara keetti dhufee abdii isaa balaqqeessaa harka kee irraa fudhate. Afurri kee afuratti baafannaan calaqqisuu jalqabe adda isaa tu'eera. Bara harki kee namarra dhufe. Horma miti firruu nama dadhaba. Musee kan sodaate amantoota inni dura dhaabatudha. Milikitii harka kee adda saba kee irraa akka dhufu si kadhateera. Bara du'i nama karaa tambisaa jiru keessa nama kana du'i adabdamu. Harka keessan adda keessan irraa hin fudhatinaa. Kadhata kana duwwana wajjin jabeessaa kadhadhaa. Maaltu yeroo du'i dhufee baratee shamsii jedhu jiraata. Warri kadhannaa kana kadhattan jalaa baatu. Warri kadhata kana kadhattan jalaa baraaramu. Qawweetu kan shafa, dhiigitu kan shafa. Abiddatu dhaaba galaanatu qabjira. Waaqayyo biyya kitaaba adda keerraa kaa. Labodi shalabura labada labakira labada labakira labadi labadia. Neerraa olii fuudhin. Kiyyi nama waraanuuf gadiifame siyaara dhabuye. Hallelujah. Iruma kaaduu biddina latuu biditi. Sumbii nama jeesuuf gadiifame siyaara dhabuye. Labadia. Neerra labadura makia. Ukumi barota siyaara dhabu. Rakini barota siyaara dhabu. Ikina galau siyaara dhabu ya. Namatata yarrakas. Namatata yarrakas. Namatata yarrakas. Namatata yarrakas. Lafa jiraatu tina dabsiisaa jiraatu. Mandara kee turtuu tina dabsiisaa jiraatu. Torban jiraatu tina dabsiisaa jiraatu. Namatata yarrakas. Namarata yarrakas.
Nama sabirata ya rakas. Abita fuda. Sakale ara fuda. Nakasari ya kina kaira. Laba. Jero isaloma. Mena mtoko ya abita wa kaira naka. Laba. Sadi. Afu. Saruma. Sirata waragase. Galate fadar kita boleh berebat. Murah. Dari nama kadi fakatuf jira. Namni capek pamis jira. Amin. Tu daging sehidi amin jira. Amin. Namni capek pamis jira. Jadi mama narasum di jajaban orang dia siapa dia kemana depan? Mana cakap abita tiba abita kisah tadi. Iya cakap itu lah. Itu kau apa kita lagi? Kau tak mana versi bayi itu cira. Kau tak mana kurti bayi itu cira. Kau di karani oker Yesus Tuhan. Amin. Udah kita nih jadi waktu itu jawab. Adi tay dulung gambar kan itu. Iya. Nama adi dulung sebuah furukul kulun itu gue socio surah dan dah, rakis. Lentu malenta aja deh. Ya, orang kisah. Abis dia membayar kota. Mana dokter Yesus? Kayak Kai mo kai. Ini kau di dunia motor nak dunia tapi ya lah kita wali tu bani biya nak ada pesas ke pesukan ada mana? Isa tungkan. Dunia kai. Okola wali tararama. Amin. Aman nutun dia serasa walda kita nutun marata mali itu kai jira. Kai pun dibinta cuma. Kanafu wariman latoni sini kada temi harka kita. Ofitina lagu mina idera. Harka kia mantino berake sekarate. Uya kami dana mago buke sawa kayo di babe suci. Amin. Mana kata umbi kwani jolle wala tu na bakarat tu nami gudan na bakarat. Nakni kam kan naranti bepo. Makawa kayo kof tinaratawa ma mumale anak gagawin te winda. Amin. Wa isi lumini makasa ko fadam. Amin. Gamto ko na yadi da muja mati ko to bonda kana kita tu wa wal dia kana wana tim. Ati dapat tilan labda karat dapat tilan labdu kana abjugo tini bukayan donggar malero betu umna imisa saditi sunila to chon mete dapat tilan labda udah pakai kana kita na kebar bade di denjala kaina amang udah bade du futti robe chabe nana mi chito ko sipira kaina mate tu tila fude rakaba lafani fude bayade me ko bayade amarma sabu maketa to parkol kase isane mi sugana nan du chaljal kare utuma samajal kare Irong tuma na kana natte kana yatte su imya furan jumla fa kana rakwa furan to rakwa financial ka ama to jar to wal dana taiga matanya account wal dake serra to dine kajira tani batana muru kops garu to kana to te sanilata Irong tuma conference maka ojina furaketa irreninju ate waka surete jira lallabam farfatam kusatane fay afuramane rukutam Irong tuma arki wako la fakana rabana garu kasina to duwa ana afu waka yo gafasana bayero dubatu utumpo umpwe amadan desu na susu debate zokiti kanaf kana ne sinitti gafa mana waka yo kesate sa wakni sinitti dubatu dubbe waka yo ka dubbi na mai sinitti dubatu kodina sakale waka yo gana marra wajini la letul tega petru sadura bo kunda shala ku sajja arrai sajiru dubbi fanne kata dule yiro waka yo sif gaira
Nama sibira jiru tergaa kana yeroo waaqayyo sii ga'eera. Yeroo nama barbaadde dhabde, yeroo hangafaa iyyafattee dhabde, yeroo firaa barbaadde dhabde, hunduu sitti dukkanaa ta'e. Har'a galgala gara waaqayyo yeroo gosii gaa'e. Waan si gargaaru harka nama harkaa eddee kan dhabde, waan si gargaaru isa guddaa harka waaqayyo harka argata. Kanaafuu sagalee waaqayyo ergaa Pheexroos isa duraa boqonnaa 5:6 kanaafis yeroon isaa yommuu ga'utti akka ol isin qabuu danda'utti harka waaqayyo saangoo qabeessa jalatti galuuf deebisaa. Galgala kana lakkoofsa 7 isa jiruun dubbisee walii wajjin itti fuuna. Namoonni iddoo sana dhattanii argattan lakkoofsa 7 qofa yoo dubbiftan natti tola. Isheen dubbachuu barbaada. Inni isiniif waan yaaduuf. Isiniif waan yaaduuf. Yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa. Nama si bira jirutti ergaa kanatti yaaddoo kee hundumaa isaa waaqayyotti gatiidha. Ariifadhutti dubbadhu yaaddoo kee hundumaa isaa jedha. Waaqayyotti gatiidha. Pheexroos ergaa kana gaafa dubbatu waan isin yaaddessu akka jiru waan beekuufi yookaas amantootatti waan isa yaaddessu nama waa isa yaaddessu akka jiru waan beekuuf waan si yaaddessu qabattee deemtee cannaqamin itti dhibbatiin waan si yaaddessu hunduma isaa waaqayyotti gatiidha. Maaliif jennaan isa si yaaddessu waaqayyo beeka waan jedhuufi. Isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan keessaa isin waan baasuu danda'u isaan waan isin yaaddessu hundumaa waaqayyotti gataa. Eetti bufi dubbisi. Of qabaa dammaqaas seexanni amajaajii keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadee naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun. Dhiphinni sanyiin kan keessanii kun yeroo tokko tokko kan boqa namaatti tokko miti namni dhiphinni sanyiin kan keessanii kun. Obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanii. Obbolootuma keessa warra guutummaa biyya lafaa kana keessa jiraatanii. Akka dhufu beekaati. Isaanumattuu akka dhufu sanyiin dhiphina keessanii kun akka dhufu beekaati. Warra amantiitti jabaatan ta'a. Warra amantii isaaniitti jabaatan ta'a asii garuu. Seexanaan mormaa. Seexanaan mormaa. Yeroo gabaabduudhaaf. Yeroo gabaabduu isheeti. Erga dhiphattanii booddee garuu. Isaan keessa jirtan kanatti erga qoramtanii booddee garuu. Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu bira. Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu isa biraa dhufu. Inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa. Karaa Kiristoosiin gara ulfina isaatiin. Isin waame. Isin waame. Ofii isaatii iddootti isin deebisa. Bakka keessanitti isin deebisanitti. Isinin dhaabaa. Si dhaabe. Isinin jabeessaa. Si jabeessa. Hundee keessan isin cimsaa. Hundee keessan isin cimse. Aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Kan isaatti aangoon bara baraan jiru. Ameen. Gooftaan kana itti fadhu gootatti deebi'aa jechuudha. Sagalee waaqayyoodhaa yeroo waaqayyo eeguun maaliif barbaachisa kan jiru qabxii lama wal wajjin ilaalle ture. Tokkoffaadhaan yaada addaa waan nuu qabuufidha jennee Ermiyaas boqonnaa 29:11 ilaali. Yaada addaa waan nuu qabuufidha jennee. Yaada addaa waaqayyo nuu qabu yaada nagaadhaa jenna. Ni lammaffaan yaada sana gara fuulduraatti eeggachaa jiru nuuf raawwachuudha jenna. Ermiyaas 24:4-6 walii wajjin dubbifnee ilaalle ture. Ermiyaas 31:17 irratti waaqayyo sabichaan akkana ati si'achi abdii qabda jedha. Ameen. Waa'ee jireenya keessa borii argee kan sitti dubbatu waaqayyo duwwaa. Ameen. Kanaachi ni kan biraan warri kan biraan waa'ee jireenya keessa borii arganii adda baasan sitti himuu ni danda'an. Karoonni kee borii maal akka ta'e yaadni kee borii maal akka ta'e kan argee sitti himu waaqayyo isa jiraataa qofa. Roomaa boqonnaa 8:30 ilaalaa. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 2:9 irratti akkana jedha. Waan waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaadni namaas bira hin geenye jedhe. Wanti isin eeggataa jirtan waan iji namaa hin argin jiru waan yaadni namaa bira hin gahin jiru waan gurri namaa hin dhagahin jiru waaqayyo harkaatu isin eeggataa jira. Kanaafuu yeroo hundumaa yeroo waaqayyo eeggachuudhaan jabaadhaa fuula waaqayyo dura tura. Isa duraa Qorontoos boqonnaa 2:9 irratti kana jira. Isuma kana kan nuyi itti dhufannu waan iji namaa hin argin gurri namaa hin dhagahin yaadni namaa bira hin gahin kana karaa nuyi ittiin beekuu dandeenyu isa duraa Qorontoos boqonnaa 2:10 yaada waaqayyo isa gadi fagoo afuruma sanaan bira ga'uu dandeessu hubachuu dandeessu jedha. Yaada waaqayyo akeeka waaqayyo jechuudha. Inni lammaffaan harka waaqayyo jalatti barri waan namaa darbuuf sababni nuyi yeroo waaqayyo eeggachuu qabnuuf
Waaqayyo harkatti waan barii namaa darbuuf yeroo waaqayyo eeggachuu qaba. Harka waaqayyo keessa turuu qaba. Ruutiin boqonnaa 3:14. Ruutiin boqonnaa 3:13 wal wajjin ilaallee ture. Kanatti maal gaafa yeroo waaqayyo siif ga'u tokkoffaa irratti waan ati itti abdii kutatteetu tokko jedhee si argamuu jalqaba yookaan si jiraachuu jalqaba. Tokko jedhee waan ati itti abdii kutatteetu waan ati itti abdii kutatte waan ati dhiifteetu waan ati sichi ta'u jettee yaada irraa kuttee kaateetu si jalqaba si eega. Tokko jedhee gaafa yeroo waaqayyo eeggatu harka waaqayyo jala teesse yeroo waaqayyo gaafa eeggatu waan ati abdii itti kutattee turte sanatu tokko jedhee si eegala yookaan si jalqaba. Ati jechi fala qabu, abdiin qabu, humna qabu, jettee yeroo ati abdii kutattee dhiiftu tokko jedhee si jalqaba. Luqaasiin boqonnaa 1:13 mariifadhu dubbadhu. Qabxii nama sadii kan ijaareen dubbadha gara kana taatti dabarra. Daddabnee jechuu godha. Sagantaa bal'aa waan jiru. Luqaasiin boqonnaa 1:13 eeyyuu ta'e. Ergamichi nutti dubbatee yaa Zakkaariyaas hin sodaatin Waaqayyo kadhannaa kee dhaga'eeroo Elsaabeet haati manaan kee irra siif deessi maqaa isaa Yohaannis jettee hin moggaafne. Ati guddaa hin gammaddaa dhalachuun isaa namoota baay'eetiif gammachuu hin ta'a. Guddaa gaa'ibis godhette kun. Luba Zakkaariyaas jedhamutu itti gaafa waaqayyo waamicha kanatti isa waameeti hojii isa waaqayyo isarraa barbaade hojjeta ture. Tajaajila yeroo hundumaa geggeessu guyyaa tokko tajaajila waaqayyo itti isa barbaade irraa hafee garuu hir'inatu jira. Waan hin qaqqabiniiftu jira. Waan hin mijatiniiftu jira. Waan hin guutiniiftu jira. Yeroo tokko waan isinii guuteef waldaadhaaf dhumini waan isinii guuteef tajaajiltu miti. Waan hundumtuu guutee toora lukaa jedhee jiruuf tajaajila miti. Sakaana ayyaana waaqayyoo durus. Siifaa ta'u. Namni tolee jedhee tamana yoo jiraate ergaa raajii harka isaa mirgaa laa qabatu. Ayyaanni waaqayyoo dadhabina keessiif haluuf. Waan hundumti isaa waan deebii argateetti. Waan hundumti isaa akkasii yaadda waan isinii ta'etti. Zakkaariyaas luba kaanii fukara jedhee binuuf. Kaanii fukara jedhee mucaan argamu. Kaanii fukara jedhee namooti baay'ee guddeenitti qabu. Isaan kaanii barsiisee namoota jireenya hafuuraatti guddisu. Baratanii namoonni gara dhugaa beekutti dhufu. Hojii gurguddaa baay'ee waaqayyo wajjin hojjetu saba isaa hojjetu. Garuu waan waliin qaqqabiniiftu jira mana isaa keessa. Waan hin guutiniiftu jiru. Kakata deebiin argatiiftu jiru. Zakkaariyaas waaqayyo deebiin hubateera. Isa karaa deenaa guutaa hin jiru. Raawwii irra hin jiru. Maaliif godhe jedhee guyyaa tokkoyyuu mana waaqayyo baqatee hin jiru. Yeroo waaqayyo isa barbaadutti hin qabu. Gaaf tokko yeroo aarsaa dhiyeessuun darabeen isa ka'eetti hixaan isa bira bu'eetti aarsaa dhiyeessuudhaaf qodaa ixaanaa isaa fudhatee gara iddoo aarsaa waaqayyootti ol ba'ee ergamaan tokko garuu iddoo aarsaa waaqayyoo karaa harka isa mirgaa iddoo qabatee sagalee misiraachoo waan takka Zakkaariyaas dhaga'eemme waan takka Zakkaariyaas hin taa'eemme ergaa haaraa sagalee haaraa waan haaraa qabatee isa eeguutti jira. Namni tokko miila milkinnuuftee galgala kana waa'ee kee sagalee misiraachoo baatu argameera. Namichi yaadaa'uu qabu waan kana jedhiisee bira darbeera. Yeroo hundumti irra sokkeen sichi kanatti godhee argateereeyya. Yeroo manni gara du'aan isaatti dhiyaatu ergamichi du'aan isaa dhaabatu akkee yaa Zakkaariyaas waaqayyo kadhata kee sii dhaga'eera. Waaqayyo yoo namni jiraate sagalee kana ariifadhu raawwadhu. Harka keessan lamaanuu sana akkana godhadha. Innuma tokkoyyuu kadhadhu malee ani ergaa kana sitti. Daqiiqaa mashanuu kadhadhu malee ani ergaa kana sitti. Waaqayyo galgala kanaa kaasee kadhata kee dhaga'eera. Zakkaariyaas ajannaa kadhata lafa kaa'e. Waa'ee
mucaa argachuudha yaada kaase. Yeroo ergamichi Zakkaariyaas Waaqayyo kadhata kee dhaga'eera. Haati manaa kee mucaa sii geesse. Maqaa isaa Yohaannis jetta. Ati guddaa hin gammadda jedhe. Zakkaariyaas yaada kaas dhimman. Haan kun akkamitti hojjetaa du'aarsaatti garuu hin ta'u kun akkamitti yerootu isa gateennaa yeroo duukaa bade simboon isaa dhaabata du'aarsarra malee amantii keessaa miliqeef aduu dhiyaa galgala dhufee ergamaa sagalee misiraachoo baatu kaa'ee siif yeroo hin sokke malee anaaf reefu lafti bari'aa'e. Yeroo ma Waaqayyo sagalee kana karaa ergamaa isaatti dubbatu Zakkaariyaas akkana jedhe. Yaadaaf qalbii isaa keessatti dhugumaa yeroo kanaa kaaftee haati manaa koo mucaa godhachuu dandeessa jedhee waan yaaduuf itti hin fakkaanneef waan ergamichitti dubbataa jiru sana hin shakki jedhu. Ergamichi sun akkasitti hin jiru. Inni Waaqayyo sitti dubbatu hanga gaafa guyyaan isaa kee raawwatutti arrabni kee kun hin didaaye. Milikitaan haasofta ta'e. Jaarsi kaleessu haasaa ture gaafachi gadi ba'u milikita malee haasaa kallattii dandeenye haasa'u. Luboota akkasaatti dura gaafa dhabu barreeffama malee haasa'u. Qeetti gaafa galu jaartii biratti barreeffama malee haasa'u. Hameen saafee tulfachee sagaleef kudha afur garaatti baaftu arrabni luba Zakkaariyaas homa tokko illee hojjetu. Gaafa mucaan dhalatu akka aadaa warra Yihuudootaatti maqaa moggaasuudhaaf abbaa bira dhaqan abbaan arrabni hojjetu. Wal maruu jalqabu yaada furmaanni gaafa dhibe biriif waraqatatti laatan maqaa isaa Yohaannis jedhe kadhatu. Maqaa Yohaannis kan moggaasu Waaqayyotu waaqarraa moggaasa. Waaqni akkasii jedhu galgala kan waan maqaa qabuttan si baasa. Waan kana maqaatti moggaasu bakka taati mu. Dhugumaan sitti mamu. Waaqayyo galgala kana waan maqaa qabuttan si baasa jedheera. Nama tokko beekaachi maan dubbate. Dhugaa Waaqayyo sitti maayina. Waan maqaa qabnetti hin baatu ati. Waanuma maqaa qabutti si baasa raagaase Waaqayyo. Bagan turee dhugumaan sitti mamu. Gaafa Waaqayyo kakuu kana si raawwatu. Gaafa Waaqayyo yaada kana si raawwatu. Bagan ture. Maaliif jennaan waan ati tabdii gudattee teessaati si jalqabsiisa si eegalchiisa. Haalaan dandaasichi nama qabu hundumtu jalqabanii hafeera. Humni koo dadhabeera. Baajetii koo achiin ga'u. Yeroo koo akka kanatti karoorri koo na jalaa darbee. Siif karoorri darbee malee siif baajetii qaqqabe malee si jalaa namatti dee malee alaqaan alagoota keetti si chaappeseera. Yeroo kee ta'eera dha. Baanguddoon kun gara garaa walitti dhufee nafata. Akka keessan beekbadaa ta'anii jiraatan dubartuma gaashaa argatan akkam akkasiin teessanii ameen jettan hin beeku. Isaan kaanii ameen jedhu. Akkuma isin barana kaatanii ameen jechaa jirtan bara kanaa jalqabee har'aa kaasee wanti namaa ka'uu hin dandeenye isiniif haa ka'u. Bakka. Kan barcuma ni mijanni irraa akka kana taa'ee sabni kun miila irra taa'ate utuu waanuma barcuma booyyee qabu galchine akkam taatu laata. Irraa tumini. Numtu beekataadha humna isaa hin qabnu beekataadha tumaan marii gaachaa galchine ta'e isin sirrii taatan jechuudha. Ameen keessanis waaqeffannaan jettan suutuma suuta suuqatti galaa'e. Gaafa naasi bulookeetu walirra dandeenyaa badeetaa qabaa ture biyya lafaawwan keessaa kan godhatu. Amma isteejiin ijaaramee waan bariin tokko tokko akkuma isaatti galuu jalqabnaan suutuma sirriidhaa galaa'e. Lakkaan namoonni baay'een gaafa mana ijaarratanii konkolaataa bitanii jireenya wayita gaafataa deeman ayyaanni suuta irraa galaa deemu. Ayyaanni sirraan gadi. Itu kita pernah berada pada tahun sih raja yang bernama buku tindakan mana. Oke kita buka telur kata menjadi kita di sini. Amin luar biasa. Agak di sini baru. Ada macam. Zakkaariyaas sagalee misiraachoo fuudhee gaafa gara manaatti galu maqaa Yohaannis jedhamu waraqata irratti barreessee asii irraa baname. Lakkaa qulfiisa Waaqayyo lafa namni agarree qullubbii afaan keessa kaa'e. Yoo Yohaannis jedhanii maqaa barreessan malee irraa banamuu hin danda'u. Har'a galgala kana Waaqayyo karaa sirraa banamu siif fideera. Isa lammaffaa qabxii isa lammaffaa kallattii jireenyaa yoo kan eebbaa siduraa dhokatee ture sitti mul'isa. Kallattii jireenyaa wayis kallattii eebbaa waanuma siduraa dhokatee ture tokko sitti mul'isa si harkisiisa. Yeroo Waaqayyootu si gaafasa.
Amma guyyaan sun hin ga'initti ofii joorta, ofii fiidda, ofii dhamaata, ofii walii gadi bututurta, biyya meeqa ofii dhatta. Gaafa yeroo Waaqayyoo sii ga'e, gaafa guyyaa Waaqayyoo sii ga'e, waan si jalaa dhokatee sii mul'ata. Angela anisi boqonnaa jala kosa tokko kaasee dubbisa. Waan boqonnaa shan. Dhiifam Lukaas boqonnaa shan. Lukaas boqonnaa shan lakkoofsa tokko amma jaatti dhiifam. Irra dafaarifadhaa. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisa Genesaar jedhamu bukkeen dhaabbata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf. Namoota baay'eetu dubbii Waaqayyoo isarraa barachuu dhaga'uudhaaf. Wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Jarreen sun garraamii. Bara namni sukkaaraaf jubbee fudhachuudhaaf wal dhiibdu keessa jarreen kun immoo sammuu qajeelaa qabu. Yesuus irraa sagalee barachuudhaaf wal dhiibu ture jedha. Waldaan kiristaanaa baay'ee keessatti lafa namoonni itti wal dhiiban lafa sagaleen itti barsiifamu miti. Lafa muduraan itti nagadamutti wal dhiiba sanyiin nama. Yesuus sagalee barsiisuudhaaf laga keenyaa sirriitti gadi bu'e. Garuu tuuchisuudhaan baay'een sun jira. Dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf walitti qabaman. Reessoon namooti fuula isaa duratti walitti qabamanii baay'ee kan ta'an warra dubbii Waaqayyoo barachuu dhaqan. Wanto harka kee lamaanuu sanatti qabu. Yaa Waaqayyo warra sagalee kee dhaga'uu dhufanitti balballi haa banamu. Siifaata warraa kaasu. Siifaata warraa kaasu. Dhuguma Waaqayyo siimna dibee jira yoo ta'e siifaata warraa kaasu. Tuuta sunaan baay'eetu wal dhiibwe. Wal dhiibwe. Dubbii Waaqayyoo isarraa barachuudhaaf wal dhiibwe. Isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibwe. Itti fufime. Bidiruun lama qarqara bishaanitti hidhamee argan. Faallaa isaa gara bidiruu lama qarqara bishaanitti kan hidhame tokko moo Yesuus arga. Qurxummii qabduunis keessaa baanii kiyyoo isaanii ni qabu turani. Warri sun immoo edda galgala qurxummii barbaadaa bulanii qurxummii waan dhibamteef qurxummii sana ergaa dhabanii booda kiyyoo isaanii miiccachuutti jiru gara manaatti galuudhaaf. Warri kan sagalee Yesuus irraa barachuudhaaf gara laga bishaanitti kan yaa'u warri kun immoo waan nyaatan dhabanii gara manaatti galuudhaaf hirriidhan. Yesuus sababa nama lamaaf gadi bu'e. Namooti baay'een Yesuusin arganii gadi bu'an. Warri nama lamaanii garuu Yesuusin achichatti dhiisanii galuuf jiru. Waaqayyo nama gadu si godina irraa kaasee. Namoonni baay'een buddeena nyaatu dhabee dhiisee galaa wanta. Hin faarfannaa nama isheetti hin qabu. Lallaba dhimma isheetti hin qabu namni dhiise. Waggaa kudhan akka baddee Waaqayyo eessaa dhufte naan jechuu hidhee allamaffaan tajaajiludha. Warra akka Simoon Beetuloos fa'a. Guyyaa hundumaa buddeena nyaatamu kan barbaadan jireenya achi faallaa kaata. Meetti bufi dubbisa. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee. Yesuus Simoon Beetuloos bormaan akka ta'e waan beekuuf kan Simoon ni yaabe. Kan kee yaabbatu warra malee. Simooniin bidiruu isaa bishaanitti qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti. Gurbaan qarqararra naannoo meeqa gara gidduu ishee ni qarqararraati gara gidduutti xinnoo ishee. Akka butuuf hin gaafate. Tujubaatti hiiki qurxummii qabuudhaaf. Gara tujuba kanatti hiiki. Kiyyoo kee darbadhaa jedhe. Maa tokkottu waan sitti maa. Dhugumaan sitti maa lafa sila dhabbii argata irraa kaase. Wow. Wattu dabali harka kee ol kaase. Lafuma kaleessa dhabbii argata irraa kaase. Lafuma bara darbee dhabbii argata irraa kaase. Waaqayyo waan eebba kennuusa irraa kaaseera. Namni tokko iyyaatti irraa naaka'eera naaka. Yesuus naga biraatti geessine Simooniin lafumanni kalee akka yaadame keessa argachiise. Warri kaleessa Yesuusin amanirra baqatan eebbi gaafa Yesuus dhagee yaabbatee jedhu fagoodhaan dhiyoorraa wal waamuu jalqaban. Yesuus irra dhaabatee bidiruu sanarra ta'ee tuuta sunaan baay'ee dubbii isaa erga barsiisee xumuree booda jedhe gara Simoonfaatti deebi'e. Ajandaa Yesuus yeroo hundumaa isa jalqabaaf isaan gaafa ajandaa olii fudhatee ka'e. Akkuma Yesuus ajandaa jireenya bara baraa fudhatee dhufe ajandaa jireenya bara baraa sanicha irratti raawwate. Reeshoo warra buddeeniif yaa'anii yookaan buddeeniif deemanii jalaan cubbee Yesuus dhuma jalaan isinitti deebi'e. Amma jalqabni isaa kan warra dubbii Waaqayyoo dhaga'uu dhufanitti. Erga isaanii barsiisee quubsee booda erga isaanii barsiisee deemteree booda kan Simoonitti deebi'e. Simooni bidiruu isaarraa ka'e mee xinnoo ishee qarqara kanarraa walakkaatti asirraa butadhu. Lafanni sila dhabe asirraa darbadhu. Simoon akka jecha darbate. Sila eda galgala guutuu halkan walakkaa
waan qabnu kiyyoo keenya bidiruu kanatti darbataa ture. Homaa tokko yoo argachuu hin dandeenye gama Ameerikaatti dubbatti haa gooftaa dubbii kee jedhee nan darba. Yaa Waaqi ani soku hin haramu hin nagatu hojii kee fan hojjedha. Obboleessi kun har'aa kaasee barbaadee kan dhabe sagalee kanaa booda gara bidiruu saatanee booda qabe. Olumaa naa qabi harkichas Ameerikaa dibaabeera sirraatan ergaa kana hima. Mana kee bakkoomseera irraa kaase. Mana kee ulfina koomseera irraa kaase. Ilan jedhaa galateeffadhaa galu. Hin argamuun barsiisa jecha malee darbata. Egaa Yesuus jedhee hin argamu. Hin argamu yuudhaaf Yesuus eda barbaadaa tureerra homaa tokko nu qabuu hin dandeenye. Garuu ergaatii jettee mana darbate Yesuus jedhee taa'atta feetu bu'aata. Kan uffatu waaqa kan jee waaqayyo. Ani waan kana natti sin dabarsa. Kan mati irraa uffatu hin jedhe waaqayyo. Garuu kan jetti nana mane ergaatii jettee nan darbate. Waaqayyo dhibbatti harka bullaa galuu ni jiru. Gaafa kiyyootti darbatu kiyyoon isaa hin raafame. Simoon immoo deebisee barsiisa eedaan kan guutuu baay'eetti dadhabnee Galgal. homaa hin qabne. Amma gamatti dubbattee Bacona nama tu kita tika madu. Utu Yesus nu jireenya dadhabe jiraata. Jireenya jormaa jiraata. Jireenya bochaa jiraata utu Yesus nu. Buddeena ti nyaatu bu'aa nyaata. Uffata kee bu'aa uffata. Mana ti gatu bu'aa kee jiraata. Kolfiin jiru. Yesus nu finne taara. Har'a garuu akkasii jedhe Yesus. Si wajjin mana kee tolga. Maatii keetti si wajjin ol seenaa yeroo waaqayyo. Yoo harka kaa'e nama baay'eetu kiisii kee harka kaa'e bu'aa harka kee qabu. Akka hundi irraa baasu dhaqee bu'aa harka irraa deeffatu. Hundi deeganii bu'aa jira. Akkeela waaqayyo. Mana kee ol galaa. Jurmaatu apa gaafasa. Boo'ichatu apa gaafasa. Gungumbiitu apa gaafasa. Suudhaatu apa gaafasa. Jireenya Yesuus keessatti jireenya jormaati. Maatii Yesuus irraan jirre maatii bochaa. Daandii Yesuus irraan jirre milkaa'insa hin qabu. Gaafa Yesuus dhaqee bidiruu isaa yaabbate. Kaleessa tokko barbaadee dhabe har'a garuu lakkoofsa haadhi hedduu kan ta'e kan isin ajaa'ibu kiyyoon isaa amma tarsa'u ga'utti qurxummii danniitu itti guutame. Amma maal ta'u? Amma tarsa'u ga'utti dha. Garuu tarsa'u safara waaqayyoon dhaqe. Akka tokko wallaalleetti waaqayyoo hin bacima mana kee galchee. Amma tarsa'u ga'utti qurxummii dannuu qabatan. Yeroo isaan kiyyoo sana kee abaasuun jedhan bidiruu isaanii gad dhiqeeffaman. Achumatti qabanii bidiruu isa tokko qarqararratti namee jiru sanatti ni iyyatan jedhu. Warri gama jiran sun gargaaruudhaaf gamaa ka'anii fiiganii dhufan itti nammanii kee abaasan qaban. Daboo argate. Nama kaleessa waan nyaata jiraatu hin qabneetu qacaruu jalqabe. Eda galgala waan fuudhee manatti galuudhaaf, waan haadha manaatti laatuudhaaf, waan ijoolleetti laatuudhaaf, waan hoteela keessaa nagadamuutti laatuudhaaf, har'a galgala garuu qacaree hojjechiisuu jalqabe. Saatiin iddamii afur gidduutti waaqayyoo seenaa jijjiire. Galgala karaa jalqabee waaqayyoo seenaa kee akeekjedhu. Namni tokko harka kee mirgaan qaban. Simoon Pheexroos saatiin iddamii afur gidduutti jijjiirama guddaa ture. Saatiin iddamii afur gidduutti waaqayyo har'a kaasee jijjiirama hafa mana kee akeessu. Warra gama dhaabatan hojii malee dhaabatan waame gottaa'e hojii malee dhaabatina gottaa'e. Bakka gammadee nama si bira jiru ashisham jedhee argamuuni bakka gammadeedha. Pheexroos kaleessa mana isaa kee waan nyaatamu hin jirre warra hojii malee gama dhaabatan tan gottaa'e. Har'a dookumentii marataa baattee kan dhaabatu mul'ata xiqqoo si keessa kaa'e waaqayyo dhaloota kufan siin lafaa kaasa. Kan nama ajaa'ibu gurbaan dhufanii gargaaranitti namanii gamatti yaasanii kutaa kan biraa keessatti gaafa dhaqanii qurxummicha keessaa filanii qurxummii 153 duwwaatti fudhatanii warra kaan galaanichatti gaddachaasan jedhu. Qurxummii 153 jechuun hiika qaba. Lakkoofsi jalqabarratti isin argitan lakkoofsa tokkodha. Gidduutti lakkoofsi isin agartan 5 moggaarratti 3. Lakkoofsi tokko lakkoofsa qobummaati.
Waaqayyo Addaamiin biyya lafaa kana irratti gad uume kophaa ta'uusaa argeetu namni kophaa ta'uun gaarii min jedhee waan hin bukkee kaa'edha. Lakkoofsa qofummaa. Shani guyyaa qurxummii galaanaatti Waaqayyo galaana keessatti uumeera. 1 2 3 4 5 jedhee guyyaa shanaffaarratti Waaqayyo qurxummii galaanatti uume. Namichi Simoon Phexros jedhamu kuni jireenya Addaam isa ganamaatu waan ittiin dabalaminitti qophaasa dhaqee dabalame qophaasa ta'etu ofan danda'an muuxannoo qabeelee qurxummii qabuudhaaf gara laga bishaanii galaana qurxummiidhaan beekamaa keessa dhaqee harka duwwaa ta'e. Sadii kan jedhu Sillaaseedha yookaan sadan tokkummaadha. Sadan tokkummaa qaama sadan tokkummaa Yesuus Kiristoos. Simoon Phexrosiin barbaacha gaafa laga Genaazariitiin dhaqe bidiruusaa yaabbate. Namichi kaleessa qophaa ture Sillaasee ofitti dabale. Qaama sadan tokkummaa keessa Yesuusin ofitti makate. Har'aa kaasee isa sitti makate. Amen. Gaafa Yesuusin ofitti dabalan waan barbaadan hin dabalan. Amen. Akka nama kaa'itti nattee fuutu. Amen. Jireenya keenya keessatti amantii wajjin yookaan sagalee wajjin waliin dubbisiin jirra malee gaafa sagalee wajjin wal dubbifne akkuma maatoti boqonnaa jala 31 32 33 irratti jedhu yaada keessa mootummaa Waaqayyo qofattiitu malee wanti isin barbaachisu hundumtuu ofii isaatiin teellaan dhufu. Amen. Samalee faata. Amen. Sadaffaan dubbata lafa sitti dheetti sii bari'a. Amen. Gaafa yeroo Waaqayyo siif ta'u lafuma sitti dheetti sii bari'a. Bakkuma sitti dheetti sii bari'a. Amen. Si gadeera. Sichoo dhumeera isheedhaaf gatee qabu bakka bara kanaa jalqabee seenaan ishee awwaalameera tuu jedhanii Waaqayyo biiftuu lammaffaa deebiin namni tokko fidee sirra qaba. Amen. Eeyyitee ililchitu yoo argate walitti reebbi. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 kaasee maal jedhe? Yommuu si'a Yaaqoob Bersheebaadhaa ba'ee gara Kaaraanitti deemee inni iddoo tokko ga'ee aduun linnaan achi bule. Iddoo tokko ga'ee aduun isatti linnaan achuma ciise. Garaatti deema waan hin qabneef. Jiraan keessaa tokko fuudhee Agoota iddoo sana jiran keessaa isa tokko fuudhee mataa isaa jala kaa'atee bara namni itti firooman dhibe dhagaa namatti firooma. Mataa isaa duwwaa kaa'atee iddoodhuma sana hin ciise. mallattoon nagaa mallattoo abdii kutannaati. Sichi bari'uu hin danda'u jedhee deebi'ee firaaf lammii keessaa kamiyyuu arguu waan hin dandeenye jedhe. Dhagaa mataa isaa dura boraafatee hin ciise. Lafa raafne rafa. Bara rakkinni mataa namatti marse lafatti harka namatti harka laachuun namaa tola hin jenne harka laatu. Itti kufi dubbisiyaa. Inni achitti abjootee Abjooti. yaabbannoo hundeen isaa lafa dhaabatee Yaabbannoo isa hundeen isaa lafa kana dhaabbate. fiixeen isaa bantii Waaqaa bira ga'utu Fiixeen isaa bantii Waaqaa bira ga'utu. arge. Hin argi. Kunoo ergamaan Waaqayyoo Ergamaan Waaqayyoo isa irra ol hin ba'u. isa irra ol ba'a. Gad isin buutu Gad isin buutu dura. Waaqayyo immoo isa gararraa dhaabatee Waaqayyo isa gararraa dhaabate. ani Waaqayyo gooftaa kee Wanti deebita. Akkasii jedhee Waaqayyo galgaladha. Waan ati laattee sodaataa itti sana gararraa jira. Nageenya bisha. Waan nama jiree nageenya. Waan nama sitti dubbadee nageessa taa'amata. Waan nageessa mee harka kee mirgaa laga. Waaqayyo akkasii jedhee waan ati itti bo'aachuu itti sana gararraa jira. Waan si yaaddeessaa jiru gararraa jira. Dhukkuba wallaansa dhabe. Dhaggeeffadhu. Dhukkuba wallaansa dhabe. Ispeeshaalistiin doktoroonni meeqa hin danda'amu siin jedha gararraan jira. Isaan gararraa dhaabata Waaqayyo ta'e. Isaan gararraa dhaabate. Isaan gararraa. Ergamoota sana gararraa kan jiru ilma Waaqayyooti. Beekte bubiyaa. ani Waaqayyo gooftaa isaa kan Abiraam abbaa keetiiti. Akkasittiin jedha. Ani Waaqayyo gooftaa keessa kan Abiraam kan abbaa keetiiti. Waaqayyo isa kan Yisihaaq Ani isa kan Yisihaaq. lafaati irra ciiftu kanas Lafa onaa tamarra ciisaatti dhagaa mataa jala kaa'atte kanas siif sanyii keef nan kenna. Sanyiin kees akka biyyoo lafaa hin ta'a. Yaaqiidhaan lafa tamarra jirtu kana siif sanyii kee kan kennan kan keensi godha kan keessaa. Abiraam kan gootaa Yaaqoob kan gootaa jedhee ciifne utuu deemu mogoleen laafennaan ciise. Nama utuu adeemu mogoleen isaa laafee ciise kanaan Waaqayyo akkasittiin jedhe. Siin kenna dhaala godheen sii kennaa. Dubbisime. Sanyiin kees akka biyyoo lafaa hin ta'a. Gara lixa biiftuutti, gara ba'a biiftuutti, harka bitaatti, harka mirgaatti hin bal'ifatu. Harkicha walirra bal'ifadhu dheereffadha. Amma harki kee dheerate akkasuma gateetee walirra akka dheereffadha.
Maal isin kakuu beektumni waan tokko hojjechiifattanii beektanii bidiggoo irra dheereffadhu lakkana dheereffadhu hin bal'attanaan jedhe Waaqayyoodha. Gara bitaatti jedha. Gara mirgaatti jedha. Gara duraatti jedha. Gara boodaatti jedha. Hin bal'attanaan jedhe Waaqayyoodha. Asuma diriirsi lamaan isaa wal qixxeessi asuma diriirsi. Raajii Waaqayyooti. Har'aa kaasee waan si qabee ture sirraa cabseera. Eejalin harkaafu nagaddu bal'adhu har'aa kaase. Eejalin harkaafu baraadhu bal'adhu har'aa kaase. Tajaajili bal'adhu har'aa kaase. Daangaa kee fageesseera. Kila Yesus. Ditattis mirgattis shakiikin bal'ise. Nama edaran dua eletu. Sagalee tokko bantumaa karraatti dhufeetu. Akka abbaa kee Abrahaamiidha. Akka Yisihaaqiidha. Lafoota irra jirtu kana sii kenneera. Waajjira lafaatti beeksifne. Mana qopheessaatti ni iyyanne. Kantiibaa mitiin kan dhufee safare. Waaqayyotu waaqarraa safare. Moo warqa jalatti qabe dabali. Namni Waaqayyo waa safareen lafi isaa fagaata. Har'aa kaasee sarii kee fageesseera. Daangaa kee bal'iseera. Lafa gaarii dhibbaan jaatama fudhachuudhaan ijaaramtee waggaa shoma jiraata. Waaqayyo eddanuma dhufeetu halkanuma irraa dhufeetu. Nama Waaqayyo hin meecheessu waan godhuuf tas keessanii. Sumaafata warraa kaasa. Nama hin meecheessu. Waaqayyo nama ariifate waan godhuuf tas keessanii. Siifata warraa kaasa. Wanti tokko nama dankwate. Bara Waaqayyo kee. Gurguddoota akka namaa jedhu. Daangaan saya sama kayak saat ini Waaqayyo masa baik. Ranggil. Mari buka Yesus Rabbana pada Waaqayyo. Kan macam itu sudah takkan macam. Jika ni rasa jika jualan kaya racunan tu. Waaqayyo anak kasih dapat diabang di sini. Jika ni raya. Jualan kaya babi tu tidak babi tu terbalas tu. Jika ni raya. Waaqayyo kasih jelayo. Yang kaki balik sini. Waktu pun syat jelas. Amin. Waktu apa barisis? Amin. Masa kota rela pada nama Nanti tak kira suaka yang apa barisis ada. Corona kaya ada ikan. Jadi itu corona kaya ada. Jadi apa lagi corona kaya ada. Gaafa yeroo Waaqayyo sii qabu. Gaafa guyyaa Waaqayyo sii qabu. Waan ati abdiitti kutatteetu Waaqayyo tokko jedhee harka kee keessa si galchuu jalqaba. Yeroo Waaqayyo kana eeguu dhiiftanii, guyyoota Waaqayyo kana eeguu dhiiftanii, harka Ormootaa jala hin naqina. Balbala Ormootaa jala hin joorina. Keewwan Ormootaa jala hin naqina. Hin barsiisa Waaqayyo lafa. Hin barsiisa. Waaqayyo nuyi lallabnu kun Waaqa lafa barsiisuudha. Barsiisa. Yoo barsiisa. Bakka eegdadhaan dhabdee waan si murtaa'u dide sanaaf gubboodatti hin laatin. Inuma barsiisa Waaqayyo.